Akka booltan akka booltan nagaa jirtanii warri jarman fayyumaami hunda dura rabbii nagaa waliin deebise galanni haa ga'u yaadannoo hedduu walirraa qabna ati waggaa yeroo jalqabaaf as kan hin dhufe 2014 na fakkaata gaafas hedduun keessanii ni dhagama gaafas dura dhufu hedduun keessan yeroo san qurxummii irraaftanii as geessanii dargaggeeyyii turtanii akkana walli dhiphattanii dhiisi dachi bal'attu rabsha ajaa'ibaa walaa turtan aaraa garuu gurguddattanii mana jaarrattanii naamusa ajaa'ibaatiin wal obsitanii sagantaa kana fakkaatu qopheessuu keessanii hedduu na boonsitan warri jarman ino yeroo hedduu akkuma hin jirutti rakkoon biyya keenyaa dhufaaftee biyya namaa gaafa dhufnu ambaasadara biyya keenyaati ambaasadara uummata keenyaati wanni guddaan ummanni keenyas ta'e ummanni biyya kanaas irraa eegu biyya dhuftan kana keessatti barnootaan hojiidhaan bultiidhaan hawaasummaadhaan gama maraan if dandeessanii yoo jiraattan biitti isin qeebalte tunis bagan qeebaluu isaa kiyyatti hin gaabbuu yetti jechuu biitti tunis ummanni keessanis kabaatiyyatti hafe gaafa isin wayyooyitanii isaa illee gargaartan gaafa tokkummaan keessan jabaate mul'atu isaan irraa dhalachuu keessaniif waan qaban guduunfaa hiikkatanii biyya kanatti isaan isin erguu keessaniif hin gaabban jechuun ni gaabbanire hin gaabbuun hiikkaan isaa waan biraati miti waan dalaynetti hin gaabbinu maal dalayne cunqursaa ni qoranne dhugaa qabnu ni baafanne tarsiimoo lafa kaayanne tarsiimoo san hojiitti hiine warra waan qixxaantii qabu akkuma duraa angoo irraa gadi buufne akkasuma goonanii keessa kitaaba kanaa hedduu isiniin himu isin dubbisaa gara fuuldura waliin mari'an kitaabni kun seenaa ani isin wajjin dalage hima waan biraan qabu ani isin wajjin dalage hima waan biraan qabu waan dalayne keessatti jarman keessatti waan dalaynetti minisootaatti waan dalaynetti oromiyaatti waan dalaynetti biyya keessaa fi biyya baqattu waan dalaynetti tokkoffaa dhugaa waan qabnu dhugaa waan qabsoomna hin gaaffilu jechuudha. Dhugaa jennu nutuman nu cabsan jennee alaan alaa way waachaan teenye saba guddaa irraa dhalanne uummata guddaa irraa dhalanne keessatti bobbooyaa jiraachuun fala akka hin taane hubachuudhaan beekumsa qabnu muuxannoo biyyoota biraa qorannee yeroo gabaabaa keessa jijjiirama finne jechuudha. Har'a hoo ukkota jaandarra kana keessatti waa'ee dhufeen dabar gariin kaawwina galman geenye gariin kan eegariin nutti dhufu amma bakka irra jirurraa maalitti deemaa jirraa boqonnaa itti aanu kajeeluu xiqqoonni tuquun barbaada. An dubbachuu eegalaan baanatanii jiran rirrifatanii jiran akkam jechuun jiran waggaa lamaan dabre kana waggaa lamaan dabre eegalii dhaabee booda itti hasaasaatiin ture amma immoo itti iyyuun eegale itti iyyinee itti lallannee dhaga'uu baannaan iyyisiisu illee dhufa jechuudha kana beekuu qaba namni mootummaa garagalchuuf deemanii mootummaa kuffisuu barbaadanii jiran lakki nu mootummaa kuffifni agarree jirra barfaashinaan hin nuti we have done it kuffisuu barbaadan arra gaafa muuxannoo qabnu dhiisi gaafa tiyoorii qofa qorannee iyyuu lafaan geenye agarsiifnee jirra nu har'a akeeka mootummaa kuffisuu jedhu ni deemaa jirru mootummaan ofiiyyuu kufaa jirti dhiibbaa keenya hin barbaaddu
mootummaan darreen lafa dhahee jiru tun akka nurratti hin qubneen lallabu jirra. Akka nurratti hin qubne. Mootummaa maqaa Oromoo baadhattee maqaa Oromoo nyaatti. Mootummaa maqaa Oromoo baadhattee Oromoo salphifte qaala jirte kana nurratti akka hin qubneen lallabaa jirra malee ofii mukutu jirti waan kuffisuu hajaarraan qabnu jechuudha. Ammoo we are asking for conversation. Waggaa lamaaf walakkaa ergan dhaabee itti hasaasne sossomnee biyya nagee buusa. Diinagdeen kube maqaan keenya bade salphanne maqaa keessaniin jennee kadhannee dadhabne. Kadhannee dadhabne jechuudha. Amma akka uummanni dhaga'uu qabutti akka addunyaan dhaga'utti itti lallabaa jirra jechuudha. Yoo dhaga'an ifis biyyas baraa'uu danda'an. Garummoo dhaga'uu baatanii gurra isaanii gubboon toomse kanaan itti dhumne jennaan maqaa saba kanaa qabatanii ittiin kufuu xureessu hin hayyamne. Biyya teenya ka abboonni keenya keessa rakkoo meeqa ta'an waan biyya sanitti taane bineensuu hin taane arra bineensuu keessaa ba'ee qomu salphisuu hin hayyamnu jechuudha. We are asking for conversation. Lallabaa jirra, lallaba keenya dhaggeeffadha. Raftanii fireena qabdanii raftanii fireena qabdanii quufsanii quufa keessa dabartanii boqoysanii nurratti dhootanii xurii nuti dhabu hin hayyamnu. Quufa sana biraa binnaa Oromoo dhaga'an. Ummatni keenya rakkoo har'a keessa jiru kana zamana Minilikis argeen beeku, zamana Haile Sillaasees argeen beeku, zamana Mallasaatis zamana Darbuus argeen beeku. Rakkoo kana hunda obseet bor naasirraayan kaleessa dargaggummaa akka isaan godhe, kaleessa boroma akka isaan godhe, arraa bor wayyaamsoo jau itti hammaataa deema. Kana caalaa hin obsinu jechuudha. Sirraanis sirraa waan immoo bakka buunaa jechuudha dhugaatii qabu. warra afaan hin beekneef amaariñaadhaan gabaasuu dubbachuu barbaada. Waan lammaatti jiru